وبيكمو يرو دربي سبب ماستر بلان تقول كبتة برتوني خيانيا صدركات كفار حقا صدركا ولانا يونيفرسيتي سبب ماستر بلاني تدوداتين ندو ورقماني تران كان راخن كي موتما نانو أورميا كان جدا موفيديو تنجدا ترجماني يوخين ترمباجة جودا وياني دا خوني دا بديجة جودا سبب عف كون اللي سيركا بيسانتي أفانمان جامي ملي wanni qabatamaan xalayaadhaan barraa'ee labsame hin jiru. Kanarraa kan ka'een dhaabame haa jedhamu gabaabumatti fakkeessanii haa ta'u yeroon maaster pilaaniin dhaabbate jedhanii sajjechaan ittuma fufu. Yeroo maaster pilaaniin dhaabbate jedhan hidhaan ittuma fufu. Reebichi ittuma fufu. Uummannis gaa kana obsa daddabeetuma ammaa solmachaa jiraa jechuudha. Kun deemee gara ajajja waraana biyyatti uummata Oromoo irratti ajajan jechuudha duguuggaa sanyii yookiin jenosaayid labsame jechuudha sadarkaa bulchiinsaa mootummaan biyya bulchaa jiru uummata Oromoo irratti adda filatee duguuggaa sanyii irratti labsee jechuudha kun itti fufeetuma jiraa jechuudha kanaaf nuti iddoo jirrutti bakka jirru hundatti sagalee isaanii taanee warra biyya keessaa miidiyaa walabaa iddoon jirre sanitti falmachaa jiru biyya mirgi hin jirre dimokiraasiin hin jirre sanitti falmatee lubbuu isaa baasaa jiru dhiiga isaa qannaqaa jiru saniif sagalee ta'uudhaan mootum biyya dimokiraasiin jirtu ka jirru kanatti sagalee isaa ni dhageessisuun dirqama keenya ta'eeti iddoo kana mul'annee waan hirmaanneef waan iddoo kanatti argamneef irratti illee deebii arkachaa jiru waan nama gammachiisu mootummaan biyyattiittis dhufee nu gaafatee dubbisee qaamaan kabajaa guddaadhaan ragaallee itti kennamee jirra. kun injifannoo guddaadha wayyaanee walumaa galatti kuftee jirti jechuudha siyaasaan kuftee jirti dinagdeen kufaa jirti wanni isin naftee waraana qofa waraanni immoo humna ummata immoo mootummaan tokkollee ummata kammoo jiraatee hin jiru kun akka kufetti ilaalamaa kun injifannoo guddaadha gama biraatiin wanni hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu diina kufee kana kan kufaatii isaa harkee abdii murate kana fakkeessuudhaan araarama jechuudhaan akka araarama jee ammaa soba gaggeessaa jira jechuudha nuti araarama diinaa wajjin hin qabnu wayyaaneen diina keenya oppidiyoon argamtu isaaniitti Oromoon bulchiinsa hin qabdu uummata waaqa yookiin rabbiin jiraachaa jiru jechuudha kanaaf diina keenya wajjin araaramu osoo hin ta'in qabsoo keenya galmaan keenya bilisoomne biyya teenyatti abbaa ta'uudha wanti nuti barbaadu dhiifama lubbuu teenya 500 kan ba'e kan uummata ijoollee Oromoodhaa barataa Oromoo daa'ima Oromoo dubartoota Oromoo kan ulfaa dabalatee jaarsa waggaa 80 dabalatee lubbuu isaanii nama 500 bara kana qofa ji'a 4 keessatti kan darbe osoo hin ta'in saree takkitti shaashamanne duuteef dhiifama wayyaaneef hin goonu kan gumaa keenya kafalannuun biyya keenya deeffannee isaan takka yoo seerri addunyaatiif dhiyeessinee seera oolchuu lubbuun immoo lubbuun baati sunillee gahaa hin ta'u kanaaf nutis isinii waliin jirraa qabsoon keessan akka booda hin deebinne injifannoo galmeessinarraa araarama dhiifama wayyaaneen jettu kana adurreen namaa gumaa lubbuu namaatii miti kanaaf qabsoo keessan itti fufaadha nutis bakka jirru waan godhuu dandeenya isin bira jirra ifboota deebiinaadhaan hin sodaatinaa injifannoon keenya wayyaaneen kuftee jirti abdii murtiin affeera fuula duratti itti fufaa jechuun dhaamsi dabarsaa. Hedduu galatoom.